Harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Arraan tana sagantaa keenya har'aa keessatti gaaffiif deebii wallistoota Oromoo bebbeekamoo wajjin goone isiniif dhiyeessinaa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u kan isiniin jedhu qopheessee dhiyeessaa Najiib Zannuuni. Wallisaa kabajamaa obbo Qamar Yusuf akkam jirta? Wallisaa keenya kabajamaa obbo Jaamboo Jooteedha. Ati hoo takkaa jaalalli si qabdee? Wallisaa keenya hangafaa fi guddaa akkasumas xiinxalaa jaalalaa kan ta'e obbo Adam Haruun jaalalti maali? Tolegaa obbo Adam Haruun erga jaalalti mootii taate tajaajilatanis akkasumatti mootiidhaati. Intala jaalatanoo akkam jaaniiti faarsamee nuyi migaasiitu hayyuudha. Wallisaa keenya kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa kutaa Oromiyaa keessaa jaalalti ati hoo eessarraa si qabde? Wallisaa keenya Qamar Yusuf namoonni tokko tokko yeroo dubbatan Qamar Yusuf dubartii dhabuun tahuu jaan. Mee ati gama kan keetii yoo dubartii dhabde akkam taata? Wallisaa Taajuddiin Ahmad dargaggeessa keenya intala ati jaalattu warri isaanii osoo ati jaalattu sir duubaa kannanii dhageenye maalii fi sababni irraa ta'e? Wallisaa keenya beekamaa kabajamaa akkasumas wallee jaalalaa hedduu wallisuudhaan kan beekamtu Khadiir Said. Mee gama keetiin ati hoo jaalalti akkam si gooti? Wallisaa Taajuu Shurrubbee nama jaalattu tokko yookaan jaalallee danda'e innaa jaalatturraa jaalala isiitirraa kaatee lubbuun teemee yoo akkam si goote dasseet yookaan si gammaddi? Tole obbo Shantam Shubbisaa kasirbii isaa akkaan namatti toluu fi sagaleen isaatillee akkaan bareeduuf jechoonni isaa akkaan mi'aawu jaalalti akkam si gooti? Wallistuu teenya kabajamtu hangafa dubartoota keessaa dubartoota wallistoota Oromoon qabnu keessaa hangafa tan taate Haaloo Daawweedha. Yeroo jaalalti si qabdu san zabana jaalalti si jettu san namoonni hedduun jaalallee hankee dubartoonni hedduun si jala kajeelaa turanii isaan saniifis dhaamteef turte jaanii akkam jettee dhaamsa dhaamteef mee? Wallisaa keenya obbo Nuhoo Goobanaadha. Jaalalti yeroo si qabdu akkamitti boocamee yeroo jalqaba si qabdu? Wallisaa kabajamaa obbo Ali Shabboo jaalalti yeroo akkam sitti jabaatti? Wallisaa keenya Fahadii jaalallee teetii wal dhabdanii jechuu dhageenyee araaraaf dhufneeti isillee araarsuu dadhabnee nin deema jettee jiddee mee akkam haa goonu? Wallistuu teenya Halloo Daawwee ammas mee walitti deebinaa. Reefuun tana yeroo nutti dubbattu jaalallee kan kee warreen isa jala naannawaniif dhaamsa dabarsitee turtee xiyyaanaa dhiisaa waan jiru takka. Mee inni yeroo isaan biraa as deebi'u isaanoo maal dhaamteef isaan maal jetteen?
haloo teenya waan dhaamse isaaf dhaamte san silaa nuuf himte jenneeti. Wallisaa dargaggeessa Raajuu Muhammad akka dhageenyetti ati jaalallee tanteetirraa yeroo hunda fuula gaarii akka simattu feeta jaanii fuula gaarii fi hofaltee taphachuudha feeta jaanii yeroo mee isitti dubbattu yeroo hunda wanni isii dhaamtuuf maali?